لا في دقيقة Guyyaa مجرى. maali? Guyyaa maali? إن بيكون قيادة ده. Abboo guyyaa laalaa nama kan guyyaa meen. Wednesday'dha harbaadha adda roobi. خميسة. Yeekan Quddus أوي. jedhanii barri kun kamisa jecha guyyaa gammachuu, guyyaa bohaartii, guyyaa taphaa, guyyaa bohaartii, guyyaa gammachuuti. Guyyaa boruu waan addaa wahii siif qabna. Sii galee na dhaga'iigaa naannoo sa'aa 9 irratti sa'aa 3 irratti irraa ilaali turkii kana sii dalagu kana irraa hin hafini bakka biraa hin dhaqini sarpiraayizii guddaa siif qabna dhageesse nagayaarta boru sa'a 3 irratti narraa hin hafin egaa hin hafin dhageesse uffata keessatti jedhee boonii akkas ta'ii bebbareedii caammaa qaaqaa jettu san uffadhu tataakoo qabdu san jalaan. Dumasi cama susi taterti dilatterta cama asisa isi boy isi sala dilattu bo. Dhageessanii namoonni bilbilaa jiru. Lubbuyyee baraasumni kiyya haasawwanni mala ta'e malee isaan Berarti cama gafa doktor asli mite sana dilattu. isa diradhu gubbaan shikshik jedhi sa'aatii meeqatti proogiraama isinii qabna sa'aatii 3 irratti galgala sa'a 9 irratti. Ishi waamicha goonee fattumaa warraas jalaa hordoftoota keenyan turan laav istiriimii hunda keessan waamicha asumaanu nama 4,400 jirtanii 500 boru sa'a 9 irratti hin hafinaa mana qoqqoottaa. Dhageessee dubbii yaatillee asumaa waamicha sii godhaa. أنا إنك يا نيوانا تيجي بناتي والله قلبي خرب رانا كتير. Soora biraazil boru guyyaa kamisaa galgala waan addaa wajjin sii galee dhagaa jirtaa soora biraazil gala tole waan addaa wayii siif qabna waan ta'eef dhageessee sa'aatii 9 biyya kana sa'aatii 3 Itoophiyaa irratti laayivii kottu nafini. Ishi na barbaaditi. يا رب إن شاء الله. Maali rabbi jedheen olaa qaba innu hordoftoonni isiillee takkattiin irraa nafina faamilii jaalala. Galgala. Geema qataroo qabna naaf biyyeen geema qataroo. Geema qabnaa geema keenya nurraa nafina. Dhageesse asuma waan ta'eera faamilii kiyya. Esti gusum yaatillee itti qophaa'e shaa jedhi shambaa jedhi boonii kootu. Wanni illee dibadhu waan san asna dhagaye waan san illee dibadhu taasifirraa san waan san illee dibadhu taasifirraa. Dibaddeetiin jira kunoo. Chapstingi san dibanne. Viidiyoon hojjedhaa bakka bor sa'aatii 9 irratti qaxaroo gaarii qabna geema qabna anaaf lubbiyyeen isaa dhageesse eddee kana fudhattee Nadaallee kan chapstikii ka bishaanii san dibattee hoo yeroo takka yeroo qophiin jiru rakkoo hin qabu badha. Dhageesse Dumashi wala ka banyuman. Nambar baachisu. walaa qaban itti mimee yoo dhageessu. Mak arakata Haasa'u jirtan jeeti bar. Egaa wal dhageennee bire chapstikii bishaanii sanillee taasirraa san. Ani Xiqqoo xiqqoo ija namaan ba'atu. inni baadhu. Kana Naan inni badhu yoo fedhe dibatu fudhi malee. Waan inni duraan inni dibanne inni dibadha. Dumashi guyyaa qophiin jiru dibatanii fayyadanii chapstii gaatu sin. Qophii miti waan fedhate dimaashee yaadu. Ani sin biteeraa miti kan goote dumashi hin fixxee. Gaatu sin binne. hin gatteetti. Hin jaalatu. Anaan inni dibannee galcheetiin mana taa'u jira. Dibadhu guyyaa bor dibadhu. Hai.
Bordi baddu mee anas siin jedhe. Yaa ni jira. Bordi baddu mee anas siin jedhe. Ali kiyya guddaa bire. Caammallee kaasiliin sii bite san godhadhu qaaqaa teessan. Reela hijjitti deenggadda godhattee teessan. Bootu caama. Bootu sillee. Caama san dirattee caama san tumash. Xiqqoo san diratteer taasii taate. Akkasitti irraa nafi adaraa asumaanuu sitti himadhe meeqa. Bannee kumaan qeerroo hin jira ka jaalu biyyee jaalataa ture. Dhageesse? Dhiiseera. Naan dhiisa. Dhuma itti jabaatee naan dhiise. Jira magalee. Wanni jiru gaa isinitti qorannoo irraa nafina sa'aatii 9 irratti. Dhageessanii? Sa'aatii 9 akka biyya maali? Yeeni qabnaa biyya waliin. Bakka atillee deemi rafii siin jedha okee. Ayyee. Maal isinitti dhaamaddaree asumarraan abdiin illee waan dhaamattu faamilii kiyya kanatti yoo jiraatu. Yoo promooshinas ta'e waan wayya siin dubbatu wayya sumaani si haadha gaanii namni kun maaf biyya horii. Boruma agarsiifna akka sagantaa qabnu namni boru walaal wayyaa rahuu dandeenya har'a hima. No, sagantaa hin jenne qaawuma waan biraas hin jedhe kan sagantaa dhume kuni waan aggaanna namuu miti waan akka abbadamuu miti. Hallaqa qalalli haalla lubbiyee ብቻ ነው ያለው እኛ ሉብዬና የሷ ፋሚሊ እሷን የምትወዱት የምናጋንን ነገር አይደለም ቢኮዝ ኮመታ ከነማ ከና ሁንዱ መገሬ ረከቲቴ ነማስ አርጉን በርባኑ ባየሱስ ይንበርባኑ ኦር ወአለይኩም ሰላም ፈሰኒ አመራሰው ጁን በርባኑ ዋይ ሰኒ እንጂ Kuyyaan ani jayi walii. Wal qabanya. Lubbuyyaan ani jayi. Enu muda makan. Muda makan enu. Atuunu ma jirtu micaa bareedii dheedii daraartu raa hin dalan jenne ani ni dhagaa'ee nu mana dhagaa'ee abada waraabbiin natti dhufa. Daraartuun jaartii kiyya jaalallee kiyya kan waggaa afuriitis waa'ee sanii amma yoo dhiisne hoo. Maashaallah ani waggaa afurii. Ati nagaan turaan isiniin jedhanii waan taane dubbiin tuniiti nagaan bulaa bakka bulaa gara bulaa deemuu sana. Viidiyoo bani wallaahi walaa kabajnu hiree mana dhorgite. Wallaahi azii billahi tarii hin balu adda gama hin balu. Wallaahi billahi tallaa hin balu. Assalamu alaikum. Qataroo wayillee zarrasneerra naafatu wani wal agarru. Qataroo zarrasneerra wani wal agarru hin jiru. Assalamu alaikum. Ilaahin torbaanii miti bilbila kiyya amma rabloo godhu. Dhugaati. Wal kabajnaa. Isin lachuutu amma dubbataa. Ani jaalallee rebeeti jaalallee kiyya jettee wanti natti dhaadatu wallaahi billahi kasi gadi hin balu. In fidda malee waa'ee sanii yoo maasofne. Allahu akbar. Fati. Maa jaalallee jettee natti dhaadata. Jaalallee qaadachuu kan ofii nagaafattee sitti hime. Maaliif na sukkaarofta amma galgalaan? Maanatti dhaadda qoysi jammar maanatti dhaadda bareedaa kiyya bare. Dhageeffadhu. Dhageeffadhu. Laali dhugaashi dhugaa jirtullee ani dhugaa dubbachuuf ammallee fira jira waan dukeessaa dubbii taane. Aboon irraa usaa isin lachuutu amma dubbii dhumaashi walaa kabajnu. Baay'ee. Dhumaashi wal kabajnaa. Ola buko shit. Wal kabajnaa mi dhumaashi. Dhumaashi kiyya qaali. Musadiin wal kabajnaa. Igwan. Tokko farratti yoo na kabaje viidiyoo baneeti minaa soyin. Waa'ee maalii haasa'arra yoo amma viidiyoo kana isiin hin bannee maal jette jedhe anaaf isii waliin beeku karaa qaba. Ati kuni bukoon maal ta'e bakka ani banteeti maal jedhamu. Dubbii dhaabaati haasaa biraa dhaaba. Atillee naannoo waan dhaaba. Wal kabajuun ni bareeddi wal kabajaa hawaasa illee kabajaa. Achirratti waan hafe kurguraamii keenya qubee irratti mari'annee adda baanee isaa jiraan bakka sabbaraa jisii qabna dhumaashi. Dhumateera. Ati moo xaabiyaa dallaakee? Dhiisi waan biraan haasa'e.
أني مو أي أما ولدت ساعة ولا كيف بدأت زيادة أو ولدت سنة أول التاسع تكلم jechuun yaada sarara qabdu isa gaafatu tumas maal Boye. Boye. awwaat البيان ناني زين البيان ناني زين أنا متى تعرف الصبا يشين جال اللي خيا وقافري نودي بريد أخي جال لا أنين جال تجوا وادم مله سدورنا ما أمته كنا فريد ما وجاني كم نكنا بودي نودي كمان وادم dia kasih goreng kamu male Kenapa? جال اليوم بعد أمته كنا شن Kenapa ya misteri kenapa? Kenapa ya? Terguman deh. dia mici adu karman Kalau kau enak. tumas wala ka nambeit Lubuye. wah Lubuye. السلام عليكم ورحمة الله